Atmospheric pressure dhiibbaa atmosferii ilaallaa paartii 2dhaan dhiibbaa atmosferii ilaallaa jechuudha. The atmosphere is a layer of air that surrounds the earth. Atmosfeeriin kun baqqaana qilleensaa kan dachee kana marsee jirudha. Surrounds the earth. Dachee kana marsee jirudha. Above your head right now there is a column of air about 40 kilometer tall. Amma kanayyuu mataa keetiin olitti kolomanii yookiin ammoo walitti qabaa eerii yookiin ammoo qilleensaa kan dheerinni isaa 40 kiiloomeetira ta'utu jira. The exact height is quite hard to determine. Height isaa kana ol fageenya isaa kana beekuun baay'ee ulfaata. Due to the fact that as the height above the ground increases, the air gets thinner and thinner until there is practically no air. Adaduma lafti keenya yookiin ammoo yookiin bakka ol ka'atti siiqaa deemnuun kanneen akka gaaraa ta'uu mala maaltu xiqqaataa deema eeriin keenya yookiin ammoo qilleensi keenya xiqqaataa deema yeroo kana hanga maalitti hanga there is practically no air hanga jedhamutti hanga eeriin kun yookiin ammoo qilleensi kun hin jiru jedhamee yaadamutti xiqqaataa deemaa jechuudha. This column of air has a weight. Qilleensi kun maal qaba? Weight yookiin ammoo ulfaatina qaba which presses down on you and it is this that gives rise to the atmospheric pressure. Akkuma jenne maal qaba? Weight qaba akkasumas which presses down kan gasi dhiibudha jechuudha. On you and it is this that gives rise to atmospheric pressure. Isa kanatu maal godha? Akka dhiibbaan atmosferii dabalu taasisaa jechuudha. We don't normally notice atmospheric pressure. Atmospheric pressure kana akka inni jiru maal hin taanu hin beekuu hin dandeenyu. If you move your hands up and down you can't really feel it. Yoo harka kee gubbaa fi gara gadiitti sosochooftee sitti dhagahamuu hin danda'u. Maaltu atmospheric pressure kun? But it is definitely there. Garuu inni kun maal ta'a ni jira. The reason we don't feel it is because not only does it push on you equally from all directions. Sababni nuti beekuu hin dandeenyeef sababa inni kallattii hundaanuu walqixa kallattii hundaanuu hamma walqixa ta'een si dhiibe qofaaf osoo hin ta'in garamitti left right front back kan jennu kan directionidha. But our bodies push back out. Sababa maaliitiif qaamni keenyas isa kan ofirraa dhoorgee equilibriumii seenaa jechuudha. Yeroo sanitti qaamni keenyas ofirraa dhoorga. Inni kallattii hundaanuu air pressurein kun kallattii hundaanuu walqixa si dhiiba. Kallattii hundaanuu hamma walqixa ta'een si dhiiba. Garuu qaama keenya keessas akkuma argaa jirtan kallattii hundaanuu akkuma argaa jirtan bifa walqixa ta'een maal nu godhaa nu dhiibaa jira. Akkasumas qaama keenya keessas isa bifa bulee kanaan barraa'e kun hamma walqixa ta'een isa kana dhiibaa jira. Yeroo kanatti maal ta'a? Equilibriumii ta'a jechuudha. Zeerootti deebi'a. Sababa kanaaf nuti dhagahamuu hin dhabne malee silaa isoo qaama keenya keessaa kan ofirraa dhoorgu kun yookiin ofirraa push godhu kun hin jiraatini nuti dhagahamuu hin danda'u. There is a kind of equilibrium between the pressure in our bodies and the surrounding atmospheric. Maaltu jira? Gosa equilibriumiitu jira. Pressure yookiin ammoo dhiibbaa equilibriumii ta'etu jira. Qaama keenyaa fi maal jidduu atmospheric pressure kana jidduu gosa equilibriumii ta'etu jira. Pressure gosa equilibriumii ta'etu jira. Equilibrium jechuun net forcein kan zeero ta'e jechuudha. Yeroo walirraa hir'isnutti zeero ta'a. Kanaafuu nuti dhagahamuu hin danda'u. If you went somewhere where the pressure was much greater than atmospheric pressure, yoo isoo bakka wayii deemtee bakka pressurein kun much greater than atmospheric pressure dhiibbaa atmosferiitiin caalaa guddaa bakka ta'e wayii isoo deemte our bodies would be crushed. Qaamni keenya maal ta'a? Hin caccaba.
caccaba yookiin hin burkutaa. For example, deep sea submariners have to be very strong. Markaboonni hedduun maal ta'uu qabu? Kan bishaan guddaa keessa seenan maal ta'uu qabu? Strong ta'uu qabu. Sirriitti jajjaba ta'uu qabu. To withstand the crushing effect caused by pressure of the water. Maal sababeeffachuudhaan akka dhiibbaa pireeshariin bishaanii kun irratti taasisu kana ofirraa effect godhuudhaaf maal ta'uu qabu? Very strong ta'uu qabu. Yoo strong hin ta'in maal ta'uu danda'u? Haaluma salphaa ta'een crushed ta'uu danda'u jechuudha. The reverse is also true. Faallaan isa kanaatis dhugaa ta'a. If you went somewhere where the pressure was very low, bakka pireeshariin yookiin ammoo dhiibbaan sirriitti xiqqaa ta'e yoo deemte, example into space without a pressurized space suit, isoo uffata astiroonoomii yookiin ammoo astiroonomoonni hedduun uffata maaliiti? Yoo bakka maalii deemte hawaa keessa deemte uffata achitti uffatamu kana isoo hin uffatin isoo yoo deemte maal ta'uu dandeetta? Crush ta'uu dandeetta jechuudha. The pressure inside our body amma bakka kanatti maaltu xiqqaadha? Pireeshariin yookiin ammoo atmospheric pireeshariin xiqqaadha. Garuu ammoo pireeshariin qaama kee keessaa guddaa ta'a bakka kanatti. Pressure inside our bodies would push outwards. Kanaafuu pireeshariin qaama keenya keessaa kun maal nu godha? Gan nu dhiiba, gara alaatti dhiibaa jechuudha. Some very nasty effects. Taatee fokkataa wayii wajjin gara alaatti nu dhiibaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dhiibbaan atmosfeerii alaa irratti dalgeeffamu kun waan hin jirreef kanaafuu yeroo kana haaluma salphaa ta'een maal ta'uu dandeenya? Taateen fokkataan yookiin taateen hin taane nurratti gaggeeffamuu danda'a. Haaluma salphaa ta'een qaamni keenya burkutaa'uu danda'a jechuudha yookiin ammoo dhoowuu danda'a. How big is atmospheric pressure? Atmospheric pressurein kun yookiin ammoo dhiibbaan atmosfeerii kun hagam takka guddaadha. The weight of the column of air above 1 meter square at ground level is around 100,000 Newton. Weightiin kolomanii eerii kanaa yookiin ammoo qilleensa nu ol jiru kanaa bakka maal ta'e irratti 1 meter square tokko irratti lafa irratti meeqa ta'a? 1,100 Newtonii ta'a jechuudha. This means atmospheric pressure at ground level is around 101 kilo pascal. Kilo paskaalidhaan wal qixa ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma argaa jirru maal ni qabna? Eeriyaa ni qabna. Akkasumas foorsii ni qabna. Haaluma salphaa ta'een pireesharii keenya furuu ni dandeenya. Pressure which is equal to force over area. Akkuma yeroo darbe keessa ilaalle formulaa kana fayyadamnee furuu ni dandeenya. Forsiin keenya 10100 Newton over 1 meter square irratti eeriyaan keenya isa kana ta'a jechuudha. Kanaafuu maaliin wal qixa ta'a wanni kunti? 101,000 paaskaalidhaan wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana fayyadamnee furuu ni dandeenya. Yookiin ammoo isa kana yoo kiiloo paaskaalitti deebisnee 0.3 irraa haynee 101 kiiloo paaskaal jenneeni furuu ni dandeenya. This often referred to as one atmosphere or one atom kan jennu kun one atmosphere jechuudha. One atmosphere equal to 101 kilo pascal. Kilo paskaalii 101 ta'a yookiin ammoo paaskaalii 100,000 paaskaalii ta'a jechuudha. Bakka kanatti Veenasiidha inni kuni. Venus has much greater atmospheric pressure than the Earth. Venusiin kun atmospheric pressure guddaa qaba. Maalirra? Lafarra. Earth irra atmospheric pressure guddaa qaba. Isa kanas yoo ilaalle pressurein kun 100,000 pascal is very large pressure. Pressure maalidha? Inni kun pressure guddaa ta'edha. But
we rarely notice it in our day-to-day lives. Garuu maal hin taanu nutti hin dhagamu jechuudha. Wanti kun jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti nutti hin dhagamu. It is about the same as having a medium size elephant balance on the top of your head. Inni kun maaliin wal fakkaata? Elefantii yookiin ammoo arba saayizii isaa miidiyemii ta'e kan mataa keetirra jiruun wal fakkaataa jechuudha. Isa kanaan wal fakkeessinee ilaaluu ni dandeenya. In the mid 17th century, German named Otto van Guericke namni jedhamu who was mayor of Magdeburg, nama kantiibaa magaalaa Magdeburg isa ta'edha. Saayintistii biyya Jaarmanii jara 17ffaa keessa invented vacuum pump. Vacuum pump kana qopheesse. Vacuum pump kana. This clever machine removed the air from inside a chamber and so the force due to the atmospheric pressure could really be seen. Maashiniin kun maal godha? Chaambarii yookiin ammoo chaambarii wantoota lama keessaa wantoota kanneen keessaa maal godha? Qilleensa keessaa baasa. Qilleensa keessaa baasee qullaa godha. Yeroo kanatti erga qilleensi keessaa bahee maaltu hin jiru jechuudha. Dhiibbaan gara keessaa gara alaatti ofirraa dhiibu hin jiru. Kanaafuu isaan kanniin maal godhe? Isaan kanniin walitti haala kanaan walitti qabsiise. Yeroo walitti qabsiisu kana qilleensa keessatti yeroo walitti qabsiisu kana maal ta'e? Inni kun jalqaba irratti haala kanaan erga walitti qabsiisee booda atmospheric pressurein irratti dalgeeffamaa jechuudha. Maashina kana irratti atmospheric pressurein wanta kana irratti ni dalgeeffama. Yeroo kana maal godhee walitti qabee? Squeezed godhee walitti qabee jechuudha. Squeezed godhee hemisfeerota lamaan kanneen walitti qabee walitti jajjabeessee akka isaan jabaatan godhe. Isa kana maaliif godhe namni kuni? Dhiibbaa atmosfeerii kana beekuudhaaf haala kanaan hojjete. Yeroo kanatti inni kun maal ta'ee? Sirrimatti jajjaba ta'ee walitti qabame. Maaltu akka inni walitti jabaatu godhee yoo jennee bakka kanatti atmospheric pressureidha. Karaa hundaanuu waan irratti dalgeeffamaa jiruuf akka jalqaba jennisan humni gara keessaa gara alaatti ofirraa dhiibuu hin jiru. Maaliif? Qilleensi waan hin jirreef pressurein gara alaatti ofirraa dhiibuu isa kana keessa jiraatu hin danda'u. Kanaaf squeeze ta'ee walitti qabame. With no counter pressure from the air inside. Inside yookiin ammoo keessaa waan maaltu hin jirreefi pressurein waan hin jirreef. The hemisphere were locked tightly together. Wanti kun hemisfeerri kun maal ta'ee? Sirrimatti walitti locked ta'ee walitti qabatee waliin taa'ee jechuudha, jabaatee. In 1654 in front of Emperor Ferdinand, he demonstrated how tightly by using 30 forces into teams of 50 to try to separate the hemisphere. Amma saayintistiin kun maal godhe yookiin ammoo fiizistiin kun maal godhe? Bara 1654 nama yookiin ammoo impeerara Ferdinand jedhamu biratti hamma maalii kana beekuudhaaf, pireesharii kanaa beekuudhaaf, hamma inni guddaa ta'e beekuudhaaf fardoota qopheesse? 30 qopheesse. Fardoota 30 qopheesse. Fardoonni 30 kunniin akkuma hundi nu beeknu fardi humna guddaa qaba. Kanaafuu isa kana fayyadamee 30 qopheessee garee lamatti addaan qoode. 15 addaan qoode jechuudha. To try to separate the hemisphere. Hemisfeera kana addaan baasuudhaaf akkuma argaa jirru suuratti ilaaluun ni danda'ama. Garanattis guruppii tokko godhee, garanattis guruppii tokko godhee fardoo qopheesse? 30 qopheesse. Akkuma haala kanaan bakka kanatti ammoo maashina kana itti hidhee haala kanaan itti hidhee addaan baasuudhaaf tiraay godhe jechuudha. Haala kanaan asittis haala hidhee asittis haala hidhee gamaa gamanatti akka harkisan addaan baasan yaalii taasise. Yeroo kanatti yeroo yaalii taasisu kanatti maal godhuu hin dandeenye? They couldn't do it. Addaan baasuu hin dandeenye jechuudha. Fardoon kunniin gargar baasuu hin dandeenye.
Haala kanaan maal hubate jechuudha. Dhiibbaan atmosfeerii kun hagamta akka guddaa ta'e osoo qaama keenya keessa pireeshariin gara alaatti dhiibu hin jiraatiniin hangam akka inni guddaa ta'e hubatuudhaaf haala kanaan qorannoo kana gaggeesse jechuudha. The atmospheric pressure pushing the two hemispheres together was too strong. Atmospheric pressurein hemisfeerota kanneen lamaan kan addaan bahuu dide kana walitti qabee jiru kun very strong. Sirriitti jajjabaa jechuudha. The hemispheres could not be separated. Akkasumas gargar bahuu hin dandeenye. It was not until it was allowed back inside the hemisphere that the difference in pressure was small enough to allow them to pull apart. Isaan kan amma maal godhuu dandeenya isoo addaan ni baafna jennee haala salphaa ta'een addaan baasuu ni dandeenya. Maal fayyadamne qaawwa wayii akka inni qilleensi gara keessaa seenu goone isoo yookiin isa kana qaawwa itti baafne yookiin qaawwa urree isoo qilleensi seensifne qilleensi keessa seenee maal godhuu danda'a sapaareet godhuu danda'a addaan baasuu danda'a garagara dhiibee yeroo kanatti haaluma salphaa ta'een gargar baasuu danda'a jechuudha. Haala kanaan isa kana addaan baasuu ni danda'a. What effects does altitude have on atmospheric pressure? Fageenya yookiin ammoo ol dheerinni heetiin atmospheric pressure irratti effect akkamii qaba? Dhiibbaa akkamii qaba? The actual atmospheric pressure in the room today may be a bit higher or lower than 1 atmosphere. Atmospheric pressurein kun maal ta'uu danda'a? Higher or lower than 1 atmosphere. Atmosferii tokkorra guddaa yookiin xiqqaa ta'uu danda'a. The heating effect from the sun causes a small change in pressure due to the uneven heating of the Earth's surface. Sababa kana maaltu akka inni garagara ta'uu isa taasisa. Akkuma reef jenne waan atmosferiin kun maalii walqixa 1,000 fi 10,000 fi 1,100 fi 10,000 walqixa jennee jirra. 1,100 fi 10,000 walqixa jennee jirra. Kanaafuu inni kunis maal jennee jirra biggest waan guddaadha jennee jirra. Garuu ammoo inni kun maal ta'uu danda'a? Isa kanaa olis ta'uu ni danda'a. Atmospheric pressurein kun 1,100 fi 1,000 ol ta'uus ni danda'a. Akkasumas isa gadis ta'uu ni danda'a. Sababa maaliitiif the heating effect from the sun ho'a aduu irraa madduun gargar ta'uu ni danda'a. Even heating maaliif bakki hundi ifa aduu yookiin ammoo ho'a walqixan argatu waan ta'eef sababa kanaaf yookiin waan atmosferii ol ta'uu danda'a yookiin ammoo isaa gadi ta'uu danda'a. This leads to high or low pressure weather system. Sababa kanaaf gargar ta'uu danda'an jechuudha. You can think of a high pressure system as meaning there is slightly greater mass of air above your head than on an average day. Kanaafuu haala kanaan maal hubachuu ni dandeenya nuti? Air pressurein nu ol jiru kun heetii yookiin ammoo weetii qabaatu isaa haala kanaan hubachuu ni dandeenya. The height above sea level or altitude also a significant effect on atmospheric pressure. Ol ka'iinsi yookiin ammoo heetiin hojjaan inni jennuun kun maal qabaachuu danda'a? Effektii qabaachuu danda'a. Maal irratti? Atmospheric pressure kana irratti effektii qabaachuu danda'a. Imagine climbing a tall mountain. Yaadiitiin gara maalii ol ba'aa jirta? Gara gaaraa ol ba'aa jirta. The higher you get akkuma heetii guddarra gahaa deemtuun akkuma ol bahaa deemtuun the smaller the column of air above you. Airiin si olitti hafu yookiin ammoo qilleensi si olitti hafu maal ta'a? Small ta'a, xiqqaa ta'a. This means there is a small mass. Hammi isaatis xiqqaa ta'a of air above you and so less weight pushing down. Kanaafuu wanti gas dhiibu heetiin gas dhiibu kun weightiin isaa maal ta'a? Airiin gas dhiibu kun weightiin isaa xiqqaa ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma asii ol deemaa deemnuun xiqqaataa deema jennee jira. Xiqqaataa deema.
as altitude increases atmospheric pressure decrease. Akkuma height yookiin altitude kana ol deemnuun yookiin ammoo akkuma gaararra ol bahaa deemnuun atmospheric pressurein keenya ammoo decrease ta'aa deema, xiqqaataa deema. Haaluma argaa jirru kanaan yeroo zero ta'u at sea level yeroo jennuun yeroo sea level irra jirrutti isa kanaan wal qixa ta'aa jennee jirra. Kanaafuu inni kun baay'ee guddaa jennee jirra. Akkasumas yeroo 1000 meetira ol baanee meeqa deebi'a? 90 deebi'a. Akkasumas yeroo meetira 30 ol baanee 270 deebi'a jechuudha. Kanaafuu maal jechuu ni dandeenya? Yeroo ol bahaa deemnu kana haaluma ol bahaa deemnuun asii ol jira jennee jirra. Akkasumas fageenyi isaa immoo 40 irratti jennee jirra. 40 kiiloomeetira jennee jirra. 40 kiiloomeetira erga ta'ee asii haga achi 40 kiiloomeetira erga ta'ee yeroo hanga wayii asirraa asii yoo ol deemne amma ka asii gadii kan dhiibbaan irratti hin geessisu. Maaliif nuti bakka kana jirra. Kanaafuu wanti asii qilleensi asii gadi jiru kun dhiibbaan irratti geessisuu hin danda'u. Kan asii olii qofa. Kanaafuu hammi isaa baay'ee xiqqaataa jechuudha. Maasiin isaa haaluma saniin xiqqaata. There are several instruments used to measure atmospheric pressure. Atmospheric pressure yookiin ammoo dhiibbaa atmosferii kana safaruudhaaf meeshaawwan hedduu fayyadamna. The most common is a barometer. Kan nuti sirriitti fayyadamnu ammoo baromeetirii isa jedhamu kana fayyadamna. Think about the mercury in the dish. On the outside, the air pressure is pressing down on the mercury. Akkasumas wanta biraa immoo baromeetirii alatti maal fayyadamuu dandeenya? Mercury fayyadamuu ni dandeenya. On the inside, the column of mercury in the tube is pressing down with an equal pressure. Maal jedhaara? On the outside, air pressure is pressing down on the mercury. Air pressurein gara alaa jiru maal godha? Press godha. Maal kana? Mercury kana press godha. On the inside akkasumas kan gara keessaa jirus mercury kana maal godha? Press godha jechuudha. Down with an equal pressure. Pressureii wal qixa ta'een press godha. Dhiibaa jechuudha. If this pressure were not equal, yoo pressurein kun wal qixa hin ta'in, the level of mercury in the tube would alter until the pressure were balanced. Kanaafuu wanti kun yoo kan yookiin ammoo kan keessaa yoo caale yookiin ammoo kan alaa yoo caale merkuriin kun maal ta'a yeroo san yoo kan alaa caale dhommaquu danda'a. Yoo ammoo kan keessaa kun caale bokokee dhohuu danda'a jechuudha. Kanaafuu meeshoota hedduu fayyadamnee haala kanaan furuu ni dandeenya. Akkasumas an erode barometer inni jedhus commonly used sirriitti fayyadamna jechuudha. An erode means without liquid. So liquidii hin fayyadamiinitti liquidiin alatti fayyadamna jechuudha. Kanaafuu isa kana atmospheric pressureii kana meeshaa barometer akkasumas mercury or aneroid barometer isa jedhamu fayyadamnee safaruu ni dandeenya. Yeroo itti aanu paartii 3dhaan why 760 millimeter mercury why isa jedhu kana ni ilaalla. Maaliif inni kun akkuma jalqaba irratti ilaallee turre maaliif 760 millimeter merkuriin waan atmosferii wajjin wal qixa ta'e isa jedhu yeroo itti aanu ni ilaalla. Namni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan akka chaanaalii kiyya guddatuuf akkasumas akka namoonni hedduun chaanaala kanarraa fayyadamaniif subscribe godhaa akkasumas like godhaa share namoota goddanyoota keessaniif yookiin hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatina. Akkasumas chaanaala kiyya Itiyoo Student isa jedhu subscribe godhuu hin dagatina. Nagaatti.